kanaaf waaqayyoon naa galateeffadhaa jecha kana malees immoo waaqayyo waan garaa garaa naaf godheera kunoo ammasuma nama dhufe kanallee baaburoo kanatti kan warra kaanii maashiniin gaafa ajajamu ji'a 8 ji'a meeqa ta'a an baaburoo kanallee ji'uma 3 gidduutti ni jaarraa wadde waaqayyoon gargaare maashinii kanallee ajajee ji'a tokko hin geenye kan maashiniin naa murtaa'e maashiniin dhufee dhaabbate amma kunoo waaqayyoon gargaare marsaa lammaffaatti kan jira kunootti amma sangaluu kana borii buna fe'uun galuuttira gargaarsa waaqayyooti kunis kana malees immoo waaqayyoon gargaare lafuma kana isan dhuferraa ka'emmoo mana jireenyaa ijaarrachuu hawwii kan qaban ture qaba siloo mana garuu waaqayyo ergasii sagalee naa baasee bishaan asii fudhee gale zayitiin asii fudhee gale kun humna addaa naa ta'e biyya kootti illee gale lafatti gaafa nagee dhaqadhu lafuma kaaree lafa duwwaa tokkoon qaba mana namatti kiraayii kennee kan jiru kiraayii sana keessaa baasee mana ijaaruun qaban jedhee waaqayyo illee na gargaare asiin baaburoo kana dhaabaa asiin immoo mana jireenyaa kana illee waaqayyo na gargaare ji'a 4 gidduutti waaqayyo amma kunoo mana sana xumursiisee qalamii malee wanti hafe tokko iyyuu hin jiru xumuree waaqayyo kunoo galataaf na dhaabee jira waaqayyoon na galateeffadhaa. kunoo waraqatuun kun harka jirullee waraqata yeroo nuyi kussiirra ture mana murtiitti wajjin wal falmaa turreedha kunoo kanarratti illee kisaaraamti illee murtaa'e bociin an baase birii 800 wayii murtaa'e illee jara kana wajjiniin jaarsolii waldaatiin walii gallee abbootii amantaa hundumaatiin walii gallee jara kanaaf illee qarshii 100 dhiisee fi qarshii 60 duwwaa harkaa fudhadheen araaramee jara kana wajjin illee nagaa buuseen jira isa kanaafis illee waaqayyoon naa galateeffadhaa. Tole milkaa'ina isaanii karaa iskiriinii ilaalla. Jaan addunyaan gorsa mootota qajeelchaan seera. Si'inuma koo gansa keetiif jechootaneera. Si dhaabbanaan goonii bara barootaatti darbee jiraatu. Hojiin kee sirriidha jallinni keessa qooda hin qabaatu. Bulchaan addunyaa gorsa mootota qajeelchaan seera. Si'im gooftaa koo jaalala keetiif jechootaneera. Si dhaabbanaan goonii bara barootaatti darbee jiraatu. Hojiin kee sirriidha jallinni keessa qooda hin qabaatu. kunoo akkuma isin amma agartan kana mannoonni inni jiran kun warroonni isin duraa agartan kun manoota narraa fudhatamanii turanidha lafa narraa fudhatamee turedha warroonni amma namoonni jala ta'an ilaalaa jirtan kun immoo baabura sahaaraan ammatti milkaa'ee bunatti daakuu jalqabee dhufeedha kanaafin waaqayyoon galateeffachuu dhufee waaqayyo haala kanatti na gargaare yeroon akkas jedhuun sagantaa daldaltoota barreen gaddaa yeroon dhufe dhugaa baatee sirriitti yeroon dhugaa ba'e bara 2015 hidaa baankiin irra ture isinitti meera barreen gaddaa warra turtan jirtu kisaaraan keessa ture isinitti meera hidaa nama warra jiru isinitti meera kana keessa darbee waaqayyo yeroo sanatti gaafa dhufe birri 10 mallee liqeeffadheen dhufe waaqayyo irra boojuu koo deebisee iddoo kootti na deebisee haala jijjiirama addaatiin kanatti waan na eebbiseef isa kanaaf waaqayyoon galateeffadha ililleedhaan waaqayyoon naa galateeffadha. dhumarratti immoo wanti jechuu barbaadu raajii keenya kana waaqayyo waan nuu kaaseef waaqayyo bara isaanii dhala isaanii jireenya isaanii isaan eebbisu akkasuma illee hojjettoota kana keessaa hojjetan waaqayyo akka isaan eebbisu waaqayyoon nuu galateeffadhaa waan waaqayyo nuu kaaseef illee. galati keessan muraasaa isa abbaa mirgaa nama godhu gooftaa Yesuusiif ilille keessan galata keessan dhageessisaa. ebbifama. አቶ ጫላ ከበደ የመጡት ከቀለም ወለጋ ከጋው ቀቤ ከላለው ቅሌ ሲሆን ምስክርነታቸውን እንዲህ በማለት ሰጥተዋል።
እኔ ባለፈው አመት 2017 ዓመተ ምህረት ወደዚህ ወደ ሀራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን ስመጣ ከዚህም በፊት ለ11 አመት እኔ ጋር የቆየ መሬት አለ። ይህንን መሬት ደግሞ ከአባታቸው ከእናታቸው ወደ ስሜ አዘዋውሬ ነው ከነሱ የገዛኝ። ይህም ደግሞ ከ10 አመት በኋላ ልጆቻቸው ይህ መሬት የኛ ነው በማለት ክስ መሰረቱብኝ። ይህ ክስ ከተመሰረተብኝ በኋላም ደግሞ ያ መሬት ተከፋፍሎ እንኳን ያች ካልተክሎ ነበር። እንዲሁ ደግሞ እዛ ላይ እኔ ከነሱ ጋር ተስማምቼ ያንን ወደ ስሜ አዙሬ ስለነበረ የቡና ወፍጮ እንኳን ተክዬ እዛ ላይ ቡና ወፍጮ እየሰራሁኝ ነበር። ያ ላይ ስራ እየተሰራበት ነበር። እንዲህ ሲሆን እነሱ ይህንን ክስ ከመሰረቱብኝ በኋላ እኔ መፍትሄ ሳጣ ወደዚህ ወደ ሀራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን መጣሁኝ የነጋዴዎች ኮንፈረንስ ለመካፈል። እዚህ ስመጣም የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ በትንቢት ቃል አነሱኝና አንተ ክስ አለብህ አሸንፋል እግዚአብሔር ይረዳል በማለትም ቃል አወጡልኝ። እኔም ከዚህ ስገባ እግዚአብሔርን አመሰገንኩኝና ያ መሬት ላይ ሁለተኛ ቡና ወፍጮ ለመትከል አስቤ ስለነበረ እኔ እንግዲህ ዋናው ፍርድ ቤት መጥቼ ይሄንን ስላሸነፍኩኝ ሌላውን የዓለም ፍርድ ቤት ሳልጠብቅ አሸዋ የተለያዩ የቤት የምሰራበት ሁሉንም 8 ቶን አስገባሁኝና ያንን መስራት ጀመርኩኝ። አሸንፌያለሁ። እግዚአብሔር ተናግሮኛል። እንዲሁ ዋናው ፍርድ ቤት ስለሄድኩኝ ማንም ወዴትም መሄድ የለብኝም፣ እንዲሁ ደግሞ ሌላውን ፍርድ ቤት መጠበቅ የለብኝም በማለት ቀጠሮ ገና ያለ ነው ይሄንን ቤት መስራት የጀመርኩኝ። ይህን ቤት እየሰራሁ ያለሁኝ እግዚአብሔር እንደተናገረው ከዚህም በፊት እንደገዛው ይሄ ክስም ከኔ ላይ ተነሳ። እንዲሁም ደግሞ ለኔ ተፈርዶልኝ መሬትም ያ ቤትም ለኔ ተመለሰልኝ። እግዚአብሔር ረድቶኝ አሁን እንደምታዩት ሁለተኛ ቡና ወፍጮ እዛ ላይ ተክዬ ስራ እየሰራሁበት ነው። እግዚአብሔር ረዳኝ በማለት ያመሰገኑ መስክረዋል። እንዲሁ እኔ እንደነገርኳችሁ ከዚህም በፊት መጥቼ ምስክርነቴን ሰጥቻለሁ። እንግዲህ ባለፈው አመት ወደዚህ ሲመጣም ደግሞ እግዚአብሔር ያ ሌላ መሬት ስላለኝ የተጸለየበት የሀራራ ዘይትና ውሃ ምዤ ገብቻለሁ። እዚህ ሲመጣም ደግሞ በትንቢት ቃል ሳይናገረኝ በፊትም ደግሞ እኔ ከመሬቱ ላይ እንኳን አፈርዤ ነው ወደዚህ የመጣኝ። እግዚአብሔር ግን ባይኑ አይቶ ስለተናገረኝ እውነትም ያ ተፈርዶልኝ እኔም ስራ ጀመርኩበት። ይህ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እግዚአብሔር እኔ ባለኝ መሬት ላይ ደግሞ ከዚህም በፊት ሌላ ቤት አለኝ። ያንን ቤት ያለበት መሬት ደግሞ ቤቱን እየተከራየሁኝ እጠቀምበት ነበር። የተከራዩ ሰዎችን ካወጡ በኋላ ሌላ መኖሪያ ቤት መስራት ስለፈለኩኝ ሌላ መኖሪያ ቤትም ጀምሬ ጨርሼ እግዚአብሔር ከወፍጮ አጠገብ መኖሪያ ቤት እንኳን እንዲሰራ አቅም ሆኖኝ ያም ጨርሼ አሁን ቀለም ብቻ ነው የቀረው። እግዚአብሔር ይሄንን አድርጎልኛል በማለት እያመሰገኑ መስክረዋል። እንግዲህ እኔ ከዚህም በፊት እንደነገርኳችሁ ምስክርነቴን ሰጥቻለሁ። ባለፈው አመት መጥቼ ብዙ ኪሳራ ውስጥ ነበርኩኝ። እዚህ ስመጣ እንኳን 20,000 ብር ከሰው ነው ተበድሬ የመጣሁኝ። እንዲሁም ደግሞ የግለሰብና የመንግስት እንዲሁ እኔ ብድር ስለነበረብኝ ያንን እዳ እንኳን መክፈል አልቻልኩም። ኪሳራ ውስጥ ነበርኩኝ። ይህ እግዚአብሔር ረድቶኝ ባለፈው አመት መጥቼ ምስክርነቴን ሰጥቻለሁ። እግዚአብሔር እኔን ከመሬት አነሳኝ። እንዲሁ ደግሞ እዚህ ቁሜ እንዲመሰክርም እድል ሰጠኝ። እግዚአብሔር ረድቶኛል በማለት እያመሰገኑ መስክረዋል። እንዲሁም ደግሞ እኔን እግዚአብሔር ረድቶኝ ዛሬ ለምስክርነት ቆሜያለሁ። እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ እንዲሁም እዚህ የሚያገለግሉ ተገልጋዮችንም እግዚአብሔር ባርካቸው በማለትም መርቆ እግዚአብሔርን አመስግነዋል። እኛም ለዚህ ሁሉንም ማድረግ ለሚችል ኢየሱስ በጭብጨባና በእልልታ ክብር እንሰጣለን። Ani kanan nufe godina Shawalita, godina Borrati nufe, maqaan koo Galataan jedhama. Galataa Tabsaayin jedhama. Kan hojjedhu hojiin koo hojii mukaaf hojii sibiilaati. Anis waggoota 5 mana namaadha kanan ture. Waggoota 5 mana namaa hojjechaa tureen achii kaaseetan iddoo hojjedhuuti waan ta'e walitti qaqqabaddeeta waan hojjedhu hunda Waaqayyo na gargaare gara hojii mataa kootti nufe. 2003 kaaseetan sana booddee hojii mataa koo duun hojjedhuuti nan hojjedhaa milkaa'insa garuu hin qabu. Mun hojjedhaa milkaa'insa hin qabu. Ijoollonni na bukkee jiran jiru buloonni adda addaa isaan hojjaan iddoo hojjennuuti garuu milkaa'insi keenya hin jiru. Achumaan kaasee iddoo hojjedhuuti sana booddee 2015 baatii dhumaa keessa galmaa'een as dhufee gara waldaa araara Waaqayyoo kana dhufeen naa kadhatame sana booddee warra gaa'ela hin qabne gaa'ela isin eebbifne warra mana hin qabne mana isin eebbifne nu kadhatanii galeesiiti. Sana booddee bara 2016tti ce'uuf torbee tokko bichaa tafa. Achiiti 2016 kana galeetan akkuma giseen asii galuuf jedhu sana booddee birriin qabu akkaawuntiin koo duwwaadha. Ijoollee iddoo jiitii birrii nu ergeeranii natti daddaawwadhu. Ani birriin qabu waan ta'eef akkaawuntii koo
homtiin jiru waan ta'eef cufadheetan zimjee silkii koo iddoo kanan ture. Iddoo kana tureen asiin olee tiraanspoortii waan ittiin galuun dhabe. Namni qabanaan jira garuu inni keessa konnatu beekaa nomaan qabu. Inni hojjennaa garuu waan tokko hin jiru. Sana booddee tiraanspoortii liqeeffadheetan galeesiiti. Asii kaasee galeen sana booddee galeetan naateereen amanee galee gaa'ela sin qabu ture. Sana booddee galeen waa'ee gaa'elaa yaadeetan sana booddee hojiin koo gisiban galu saffisuu jalqabe. Sana booddee tisaasii adda addaa birris argachuun jalqabe. Dhumni hojjedhuuti ji'a lamaa booda sana booddee gara gaa'elaatti soddoon deemaa jiruuti. Sana booddee ji'a lamaa booda birrii hin argadhe. Birrii boo iddoo walitti qaqqabadhuuti mana ijaaruuf hin karoorsine gaani. Sana booddee zargiin qaxxaramee waa'ee gaa'elaadha ture keessi koo. Sana booddee mucaan biraatiin wayii naa ta'u lafa bittuu ani hin bituu gaa'elatti deema waan ta'eef lafa yoon bitee maaliin ani ijaaran waaqa si dandeessan qoy bakka annee binnee galgala sa'aatii lamaan deemnee binnee lafa kan deemnee binnee deebinee ganama zayitii araaraa fuudheetan deemee lafa sanatti naqe. Sana booddee ammas muka buusifnaa naan jedhe mucaan. Bakka buusifnaa naan eenyennaa sana booddee deemeetan muka makiinaa tokko dhuma deemaa jiru makiinaa daandumarraa qabnee binnee geessinee buufnee innaan addeebi'u birrii 50 namni biraatiin qabaa siin kennaa naan jedhe. Sana booddee 50 sana gisee naa kennu simmintoo kuntaala 45 hin bite gaabsan. Achumaan nan calqabee waa'ee gaa'elaa iddoo yaaduuti sana booddee inni kun hin durse. Kanaaf wanti kun hundiyyuu toora naa galee sana booddee ani ji'a lama gidduutti mana sana xumuradheen gaa'ela koo xumuradheen mana koo xumuradhee ka'een gaa'ela koos keessatti geggeeffadhe. Kanaaf sabni Waaqayyoo naa galateeffadhaa isa Waaqayyoo waan hundumaa godheef. Tolee milkaa'ina isaa walii wajjin ilaalla. Sana booddee Waaqayyoo akkuma nasii galeen hojiin hojjedhu naa eebbisee toora naa galee hundasaa hojjedheen wanti hundi naa milkaa'ee carraa kanatti isa waa tokko qabne liqeeffadheen ittiin galee yuuti kanarra darbeen mana gaa'ela zargii bareedaa kan hin yaadne walitti Waaqayyoo naaf yaadee naa milkeesse kana hundumaa sa'aatii sana gidduutti naa milkeesse kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Dhumarratti waan an jechuu barbaadu garuu bara darbe dhufeen ture iddoo kana dhugaa baay'itiif dhufee tan lakkittan dabaladha qoyanii booda dhugaan baareetan deebeen galeeyyuu garoon aarsaa guddaan kaffale kanaaf namoonni akka koo wanti xiqqootti iddoon galateeffatiin ganaa dabalannattan eebbi keessa namoonni qabama waan ta'eef gisee biraaf namoonni akka koo jirtan irree koottaatii dhugaa labsaa maaliif boruu waan gaarii hin ta'a waan ta'eef lafa kanatti fayyinni hin ta'a wanti hin ta'in hin jiru hundiyyuu harka Waaqayyoo iddoo kanatti baay'ee hojjeta kanaaf namoota jiran xinnaamma guddaatti Waaqayyo isaan haa eebbisochaan jira. Raajiifaas akkasuma jireenya isaanii maatii isaanii Waaqayyo haa eebbisu lafa kanatti eebbifamneerra. Itti dabalaa gammachuu namaatti kan gammaddan ammallee galata keessan Yesuusiif eebbifama. አቶ ገለታ ተስፋ የመጡት ከአምቦ ከተማ ሲሆን ምስክርነታቸውን እንዲህ በማለት ሰጥተዋል። እኔ ከዚህ በፊት ለ5 ዓመታት ሰው ጋር ተቀጥሬ የእንጨትና ብረት ስራ ሰራለሁ። 2013 ዓመተ ምህረት ግን ራሴን መቻል አለብኝ በማለት ከዛ ወጣሁኝና እኔ ራሴን ስራ ከፈትኩኝ። ግን ስኬታማ መሆን አልቻልኩም። እሰራለሁ ግን ስኬታማ አይደለሁም። እንዲህ ሲቸገር እኔ ነጋዴዎች ኮንፈረንስ 2015 ዓመተ ምህረት ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን መጣሁኝ። እዚህ ስመጣም የእግዚአብሔር ሰው ነብዩ መሰረት ታዬ በትዳር እንዲሁም ደግሞ በቤት በሌላችሁ ነገር ተባረኩ በማለት ቃል አውጡ ነበር። እኔም አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ። ከዚህ ከተመለስኩኝ በኋላም የስራ በር ተከፈተብኝ። ብዙ ትእዛዝ አገኘሁኝ። መስራት ጀመርኩኝ። ስኬታማ ሆኜ እኔ ወደ ትዳር ለመግባት አስቤ ከተስማማንና ቀኑ ከተቆረጠ በኋላ ዘመዴ ልጅ መጥቶ መሬት መግዛት ትፈልጋለህ እንደ በማለት ጠየቀኝ። እኔ ግን አይ ወደ ትዳር እየሄድኩ ስለሆነ እኔ መሬት የምገዛበት ነገር የለኝም በማለት ነገርኩት። ግን መግዛት አለብህ ሲለኝ እሺ ብለን ሄደን ያንን መሬት ገዛን። እንጨትም ማውረድ አለብን በማለት ያ እንጨት ቤት የሚሰራንም ገዝተን አወረድን። እንዲሁም ደግሞ ሰው 50 ሺህ ብር እኔ ከሰው ነበረኝና ያ 50 ሺህ ብር እንደሚሰጠኝ ነገረኝና ሰጠኝ። በዛም ደግሞ 8 ገዛሁኝ። እግዚአብሔር በሁለት ወር ውስጥ መኖሪያ ቤት ሰጠኝና ያ መኖሪያ ቤት ጨረስኩኝ። እግዚአብሔር በትዳርም ደግሞ ባርኩኝ። እዛው ቤት ውስጥ ትዳሬን እግዚአብሔር እንዲሆንልኝ አደረገ። ጥሩ
ሰርግ አድርጌ ሰርጌን ቤቴ ውስጥ ካደረኩኝ እግዚአብሔር በዚህም ባርኮኝ አሁን በጥሩ ሁኔታ ስራዬን እየሰራው ነው። እግዚአብሔር በትዳርም ባርኮኛል፣ እንዲሁ ደግሞ በቤትም ባርኮኛል በማለት እያመሰገኑ መስክረዋል። እኔ ባለፈው ዓመት እግዚአብሔር ይህንን ስላደረገልኝ ለመመስከር ነበር ወደዚህ ወደ ሀረር ዋቀዮ አዱኛ የነጋዴዎች ኮንፈረንስ ለመካፈል የመጣሁኝ። ግን ሌላ ነገር ጨምሬ ነው ይሄን ምስክርነት የሚሰጠው በማለት ትቼ ገባሁኝ። ግን ብዙ ዋጋ ከፈልኩኝ። እግዚአብሔር ካደረገላችሁ ብትመሰክሩ ትጨምራላችሁ እንጂ አትከስሩም እና ምስክርነታችሁን ስጡ፣ ምስክርነት ለእግዚአብሔር ነው በማለት መልእክታቸውን አስተላልፎ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ እንዲሁም እዚህ የሚያገለግሉት አገልጋዮችና የእግዚአብሔር ሰው የነብይ መሰረት ታዬ ቤተሰብ እግዚአብሔር ባርካቸው በማለት እያመሰገኑ መስክረዋል። እኛም ለዚህ ሁሉንም ማድረግ ለሚችል ኢየሱስ በጭብጨባና በእልልታ ክብር እንሰጣለን። Maqaan koo Abdataa Garramuun jedhama. Biyyan irraa dhufe godina Shawaa Lixaa aanaa Geedoo achirraan dhufe. Haala dhugaa ba'umsi koo Waaqayyo waan guguddaa baay'ee naa godhe isa keessaa waan muraasam dhugaa ba'a. Ani iddoo kana duras dhufee dhugaa ba'eera. Otoon kanaan jiruu magaala Geedootti mana wayii ijaarradheen ture. Mana ijaarradheen ennaan ijaarradhu sana lafni karaam jira ture. Amma ijaarradheetti galee eeggiin ka'ee booda karaan natti cufame. Karaan ba'uuf karaan galuun dhabe. Baay'ee rakkadhe. Isatti otoo rakkachaa jiru asii waldaan araaraa konfiraansii daldaltootaa waamani. Isa keessaa nan dhufe midhaanis daldalaan ture. Isa keessa toon jiruun waa'ee minaaf baay'ee rakkadheetan isaaf dhufeen ture. Achi yeroo isaan nuuf kadhatan waa'ee manaan tartiiba keewwadhee gale. Asii galeetan birrii xiqqoon qaba. Birriin kun lafa naa bituu hin dandeessu. Garuu rakkoo manaa immoo baay'een qaba. Sababa kanaan kan ka'e olii gadee deemee lafa bittee barbaaduuttan ka'e. Egaa lafa bittee barbaaduu ka'u lafa nan argaa ta'uu didaa nan argaa ta'uu didaa guyyaa tokko nan argadhe. Lafa argadheetan lafa kana hin gurgurama jennaan dhaqnee abbaa lafa gurguru gaafannee hin beellamannee gallee amma inni natti gurguree gaafa natti gurguru birriin ani qabu 100,000 bichaadha. Lafa kana meeqaanan bitaa birrii 450 nan bite. Bitee ka'eetan waanan godhu silaa hin qabu harka koorran jiru akka nama harka kasaarra jiruutti tan bitadhe. Namarraa liqeeffattanii bitattanii lafa sana namni isinii dirmatee amma sabooda namattan bilbiladhee namaan birrii wayii lafan bitadhe naa liqeessaan jedheen. Abbaan tokko 200,000 naa kennanii obboleessi tokko 50,000 naa kennee obboleessi tokkos 50,000 naa kennee birriin koo 400,000 naa ta'e. Amba 50,000 bichaan naa hanqate eeggiin 50,000 naa hanqatu namichi dhimmatti ooluu barbaada fidigaa jennaan haqee 400,000 kanfaleefiin 50,000 immoo akka nama liqeeffateetti mallatteesseen gale. Isaa booda amma galeen oolee bulee farankaa namicha kanaas nan kaffalee deebi'ee warra 100,000 naa kenne 50,000 nan kaffalee amma deebi'ee warra 200,000 naa kenne nan kaffalee fi asumaan bara isaanii qeesaanii Waaqayyo haa eebbisu jechuun barbaada. Isaa booda amma lafa kanagaa lafa duwwaadhaa kaaree 250dha. Waalikiisaa qofforuun jammare. Waalikiisaa qofforeen duubatti waan birriin qabneef duubatti xiqqoo ishiin ijaaradhee yaade. Yaannaan lakki hin ta'u. Takkaa mana laman ijaaranii takkuma mana guddaa ijaarinaan jedhanii na jajjabeessanii birriin qabu. Garuu eebba mana kanaatiin kadhata mana kanaatiin ani hojjedhee birrii kan akka gaariitti argadhee simmintoo bituun jammaree dhagaa buusuun jammaree hunduma hojjedhee amma mana koo xumuradheen itti galee jira. Isa kanaaf sabni Waaqayyoo naa galateeffadhaa jechuun barbaada. mana isaan ijaarratan walii wajjin ilaalla. Shumuta yaadu gooftaa seera koosa durii sana kan kee baay'ee narratti fee olmaan kee gaafa rakkina si'a baay'ee motu chaadhee akkaatee dhadhaabbata koo sitti hirkadhee yoo nagahee
Nankane sine maltoko Ramo ijana mabamsu Ebodina sarkagati Akka gartu ijaketi Nakabatti kurositi Ibu kale samuyanu Taasine namarra Wanunda sinanu kale Galata ke motonarra Akoda sukanesa Allayya kirire kesa jalqaba mana ijaarradheedhani mana ijaarradhe sana yeroon ijaarradhu karaa qabaa ergasii karaa hundumayyuu itti cufame gadda sanarraan ka'ee gara kana dhufani har'a waaqayyo isaan gargaaree isaan eebbisee sin gidduu jiru gammachuu dhala namaatti kan gammaddan ilillee keessan galata keessan gooftaa yesuusiif eebbifama.